onni ituu jechuun onni ituu bal'aani maddoolaa buukeessa jira. Duriif isaan odaa maddoolaa buu jala turanii achirraa eega gartee buqqaanii lolli buqqaasee gara afran qalloo keessatti ol baqatan. Wal baqachuudhaaf qubsiisuudhaaf afran qalloo ichi wal geesseeti akka ituun qubattu teessuma teessee afran qalloo ummata murawwaa hajaan qubsiisan jechuudha. Yoo ta'e malee lafti sanii dhiigaa fi lafeenis namni lafa san dura jiru ummata afran qallooti. Saniifuu akka seenaan dubbattutti akka hayyoonni beekutti dubbiin isiin tana. Yoo gaafii qabaattee fidachuun dandeessa. Isin Oromoodha jechuun hin warri namaa fi lafallee gabbee muree Somaalee galche eenyu akka ta'e beekna akka bakka tani bakka tanaatti eenyattamee ta'e himattan hunu jalatti ol areetanii itoo fuunu mormoor isaa dhufte mormoorii fi maalii dhiisi eessaa dhufte ati Somaaleen taane afaarin taane jala ceetu arrabsoo fi qoonqoo mataa keessanii waan fatartan dhabdaniiti gosa guddoo teessu arrabsitan gosa ituudha arrabsitan ituu orjinaala ituu maali isin orjinaala dhugaan ilmaan qal'oo ka dhugaa sanii isin fakkaattoota isa Oromoo silaa taatanii jaarmaya ituun jaaramtun balaaleeffatan jaarmanya ka ituu malallee hedduu waan balaaleeffataniin heera abbaan biraa isin namni namaan guutu kanatti aaneetiin isinii deebi'aati yaa fakkaattoota jaldeessa nama fakkaan yaa warra osoo tokko bakka hin jirre hedduu lakkaawwatu if qopheesseetiin isinii dhufaa waan jettan godhuun oolinaa godhuun oolu. Akkasumatti nuti nama illee itti arrabsinu gootonni duraanii haa galatoomani garuu ijaan maallattoota nama afaan keenya bareedatti tokkummaa Oromoodhaa adda bahu onatti adda qoodu yoo biyyuu bakka cubbuu fi dhugaan adda baatee saalimtoota lamaayyuu namoota Hundi balaatirraa haasa'uutu waa'ee ituudhaa haasawa gadi galoon balaan nu dhalte haadha teenya ilmoo dhallee qabna balaadha ilmoo teenya obboleettiin teenya balaadha jaartiin teenya balaadha soogidda dibadha maalii dibadha nama waan bakkatti dhiibe bulu maallaan jedhanii nama hin ilma nyaata ijaan qabne kunoo ansoodii bakka sanaatiin jira ansoodii miti bakka mofeete jiraadhu bakkummaan ilmaan afran qalloo itti salphatan kan jiraa qabanii dhalaa fi dhiira maallaqa gaafatan biyya san keessa maaliif qabsoomte ilmoo akka maaliif hin baasiin jara harkaa maaliif du'a jalaan oolchin seenaan si haa duudattu oromummaa keenya isaan barsiifne oromummaa kana isaan barsiifne ati eessatti Oromoodhaa oromummaa nama barsiifta bara kam mana barnootaa kamitti afran qalluma adii himattuu kan jaare abbaan eenyu bisadhaatti jaarree abbaan nuyi kophaa jaaraamee nama tahaa torbaan dadhabeenuu danda'a. Jaldeeyyii afaan babal'atu namoonni afaan bal'atu nama waan nyaatu beeku waan dhugaaluu gaafatan namoonni kana jettanii namoota nagaa lammiiti jedhanitti diguu feetan isin ilmaan wataan daraa ta'uu keessan dhibbatti bakkallee isiniif itti godha.